Ashama kabul ardofta YouTube channel kiya account naga kesan naga koti galan waqi dafato kam jirtu sen naga kesan akka naga galan dut kesan waqi bra abdin kawa akka me naga kesan inti bagi jaratan sini jara siyade rammo arraga bibdebi ajaiba to kabade sini ya denjara politik ni jalatam to kabajam to sena wili wajni Kahuf Devi guna Hamad umat like share subscribe gochudan nugarkan wajin tora Hamad umat degge pada ismin jira yusuni titole mu like share gochun dagatina comments gochun dagatina sinin jira asumani mu wanto kan dagat seenaf namni matin taane mati ko tadan namni mati shintane asuma mati kala dan kawajan singa fadda ana bille warre hara duftanelle bagana gan kara YouTube channel kiyati duftan sinin jira Wari kan adura na wajin turtan mo gudda naaf galatoma sinin jira gudda galatoma hedduun sin jaalladha hedduun sin kabaja Kahuf Deviin keenya akka itti aanutti dhiyaata Yoya harka foone kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii caaloo firii kan taatan hundi keessan akkam jirtu nagaa keessani ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba kan nagaa guutuu nuu kenneef waaqayyoof galannaa ta'u isinillee akka nagaa qabdan abdii waaqarraa qaban sinin jedha itti aansuun caaloo gara waltajjii keetti naaf feerukeef guddaa galatoomin sin jedha hordoftoota caaloo firii kan taatan hundi keessan haadha gaaffii gaafatameen jira gaaffiin kun isinirra haa dhiyaatu caaloo irraa dhiyaatuuf abbaa manaa ishee irraa dhiyaatu waan hin beekuun qabu garuu gaaffii kana deebisuuf yaaliin godha. Duraan dursa maqaan dhaloota abbaan koo fi haati koo na baasanii Ilfinashidha. Garuu maqaan abbaan manaa koo yookaan jaalalleen kun na baasee seenaadha. Kan maatiin isaa fi firoonni isaa ittiin na beekanis seenaadha. Kanaafin seenaa waliin jedhee gaafadhe maqaa chaayinaa lagoollee itti aansuudhaan biyya kamitti dhalattee naan jette. Biyya itti dhaladhe Wallaggadha. Ganda Horroo Araaltuu kan jedhamu tokkotti baradhe tokko hanga 8 naannoo sanatti baradhe. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa immoo Naqamteetti baradhe jechuudha. Gaaffiin lammaffaa biyya keetiif jaalala akkamii qabda naan jette caaloo yeroo ammaa kana gaaffiin kun natti cimadhee yaada. Biyyan qaba jedhee takka baay'ee na gaddisiisa. Biyyan qaba jedhee dubbachuun asaalfachiisaa jira. Akka jeequmsa biyya keenyaatti hawaasni keenya godaanee qeessaarraa lafa isaarraa godaanee lubbuun darbaa jiruu fi baay'ee na saalfachiisa garuu biyya gooftuu nageenyi bu'ee baay'een gammadadhee yaada. Gaaffii sadaffaa haadha kee fi abbaa kee fi ergaa deemuu digdee beektaa naan jette. Ergaa dhaquu digdee beektaa. Ergaa nan naqaa dhugaa dubbachuuf abbaa koo fi haadha koo nan ajajama. Dhasumaan immoo utuu isaan nan ajajii waan isaan beekan tokko ofii yaadeen hojjedha dhugaa dubbachuufi. Garuu ani dhaladhee amma yoonaatti jechuudha. Amma maatillee amalli kun nan gadhiisiin jira. Harmeen kee dhaqiitii abalurraatii waan akka duubee yookaan immoo liqii sadhannaa fuudhee isheen jette morma qoccitamaa dhaqeen fuudhu baay'een sodaadha. Natti hin tolu amma maallee akkasumadha. Waan tokko nama dhiphisuun natti hin tolu ofii koo dhiphadhee argamullee natti tola. Naaf akkasitti natti salphata akka yaada mataa kootti jechuudha. Seena gaafa biyyaa baatee karoorri kee maal ture? Gafan biyyaa beekaa horfadheen baan isa dhugaa. Ani mana barumsaa baradhee qabxiin guutuun naaf hin dhumne ture. Maatiin akkam baradhuuf naa eeyyamanii turani. Barachuufis immoo wanti hundumtuu ulaagaalee hundi naaf guutame. Dhugaa dubbachuuf isa deemee argamu malee hin jedhee hiriyoonni koo deeman isaanii argeen anis nan deema bakka du'ee badee malee yoon deemu malee jedhee maatii koo baay'ee jeeqee asumaan dhufe eegganaa dhufee immoo waan akka horfadhe immoo fiixaan baafachaa jira waaqayyoof haa galatu. Gaaffiin itti aanu mudannoo si mudatee beekaa naan jette. Mudannoo baay'ee na mudanne garuu biyya arabaa gan dhufee waaqayyoof haa galatu. Mudannoon